Egaan torban kana torban gaarii akkasin dabarsitan abdii guddaan qaba. Gammadaa show ammoo torban kana akkasin bira ga'uuf ammas gaheen sponsoroota keenya daran olaanaadha. Sponsoroonni keenya guyyaa har'aa ammoo baankii Awaash, Itiyoo Telekoomii fi Ilillii Grand Real Estate hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Maarree gammadaa show ammoo kan simbira gahaa jiru gama ETV Afaan Oromoo fi akkasumas immoo YouTube keenya Risaa Miidiyaadhaan waan ta'eef YouTube keenya Risaa Miidiyaa ammoo seentanii subscribe gochuudhaan miseensa maatii Risaa Miidiyaa akka taatan kabajaa olaanaadhaan isin affeerranna. Maarree guyyaa har'aa ammoo keessummaa baay'ee qaxalee fi jaba sadarkaa Itoophiyaa fi akkasumas immoo sadarkaa Afrikaatti nama maqaa guddaa qabuu fi ispoortii ajaa'ibsiisaa irratti hirmaatee nama jiru tokko keessummaa koo jalqabaa godhee isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Maarree keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo dursine bakka inni shaakala isaa bakka hojii isaa deemne achirratti isa waliin waa xiqqoo shaakallee immoo gara stuudiyootti qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Maarree amma gara keessummaan koo jirutti hin deemee garasitti bakka shaakala isaatti xiqqoo waliin shaakalee waliin xiqqoo irraa baradhee gama stuudiyoo qabadhee isiniif kan dhufu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Handhuura magaalaa Finfinnee Kaazaanchis hoteela intarnaashinaali Ilillii fuulduratti kan argamu Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate. Maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma guyyaa har'aa immoo na argitan kana ispoorteessaa fakkaadheen jira. Haalan itti akkasittiin uffadhee dhufee guyyaa har'aa keessummaa addaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo ispoorteessaadha. Ispoortii kamirratti akka inni hirmaatee jiru immoo kan waliin laallu ta'a. Egaan hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'a. Akkam daraan akkam jirta fayyuma nagaadha baga nagaan dhufte naan jenne silaa duraan anatu keessummaadhaan jedha ture akka bakka hojii kee dhufe akkam nagaadha jirta akkam baga nagaan nu eegde hedduu gammanneerra bakka hojii kee dhufne si waliin taphannee immoo ilaaluudhaaf ati egaa ispoorteessaa teenisiiti teenisii minjaala namni hanga kee biyya kanatti danda'u hin jiru jennaan si iyyaafachuu dhufne egaa kun bakka shaakalii keeti mee har'a immoo na injifataa laata daraaraanii jedhee shakkeen inni sadarkaa Afrikaa sadarkaa Itoophiyaatti sadarkaan isaa guddaadha garuu gammadaanis xiqqoo nama harkaan kenname tokko kanaaf mee na injifattamoo sin injifadhaa waliin laalla jechuudha gallee malaal egaan teenisiin minjaalaa immoo minjaala asitti qophaa'ee jiruu fi akkasumas immoo waan ittiin taphatan kana qaba. Durii gaafa ijoollummaatti taphachaa ture kan raaketii jennaan. Afaan Oromootiin akkasuma ammas. Afaan Oromoo anuu keetta keetu waamama. Akkasumatti waamama. Kubbaan isaa jira. Jira kubbaan isaa. Egaa waliin ilaallu har'ammoo. Egaan daawwattoota keenya akkuma isin argaa jirtanii raaketii koo harkaan qabadheen jira. Daraaraan shaampiyoonaa teenisii minjaalaa kan biyya kana kan baha Afrikaa. Afrikaa irrattis immoo nama sadarkaa guddaa qabu. Anaan na injifatamu anatti isa injifata laata kan waliin laallu ta'a. Si. Jalqabne? Harka ho'ifatu ture. Xiqqoo ho'ifachuu. Ho'ifachuu waan jedhamu qaba jechuudha. Xinnush warm up. Warm up. Taphachaadhuma ho'ifatu. Daqiiqaa sii kennama gaafa taphattu gaafa dorgommiitti dhiyaattu. Daqiiqaa lama sii kennama. Garuu lafa itti shaakala gootee dhuftee taphiisa taphattu qabda. Gara biraatti shaakaltee bakka kanatti dhuftee taphattaa jechuudha. Okay. Atiisa gochaa argamu sa'aatiin. Amma anna ho'ifachaa jirra. Gara taphaatti yeroo seennu daraaraadhaaf baay'ee yaadda'een jira guyyaarra. Akka sodaachuu hin ta'a. Nama sadarkaa Afrikaatti beekame kana. Haalli qabannaa koo akkamii garuu gaariidha. Qabannaa gaariidha. Gaarii. Duri ijoollummaatti utuma gara famnuu utuma tumamnuu baranne waan kana. Ani akkuma keeti. Ati akkamii firiidamiidhaan baratte moo garafamaa turte moo hin taphatiin waan kana? Reebameera. Reebameera teenisii. Reebamtee teenisii? Reebameera. Egaa daawwattoonni keenyas namni baay'een hin yaadattu jedhee mani amana. Yeroo baay'ee ijoollummaa keenyatti
teenisiin ganda keessatti keessuma naannoo lafa gabaatti taphatama. Yeroo sana immoo namichitti taphatamu duuriyeedha. Gurbaan kun karaa gadhiisaa jira jedhanii maatiin waan yaadaniif akka nun baay'ee taphannu nuun ayyaman ture. Garuu amma kunoo sadarkaa addunyaatti iyyuu ispoortii maallaqa namaa argamsiisu kunoo kan jireenya namaa jijjiiru ta'ee argamaa jira. Egaa laal gaagameeko ati jalqabar an jalqabu daawwattoota keenya jalqabaan jira waaqa naa kadhadha. Tokko duwwaa. Yes, come on. Chole. Lama duwwaa. Mo'amaan jira. Ana bukkeedha. Akkasi. Tokko lama. Lamaaf tokko taanee jirra. Yes. Kunimmaa rukuttaan jedhamu kun dullaadha. Reebicha jedhama. Reebicha kun bukkeedha. Reebicha kun. Dur shanitti wal jijjiiru amma lamatti ta'e. Lama international gaafa ta'u. International lama. Lama. Yes, come on. Sebuke sadii lama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya nama addunyaa rifachiisee nama taphattoota teenisii minjaala Afrikaa rifaasisee yeroo ammaa kana sadarkaa guddaa qabu waliin haasa'an jira. Baay'ee dadhabeen jira. Egaa teenisiin tapha baay'ee nama dadhabsuu fi qaama namaa hundumaa hojjechiisuudha jedhama. Ispoortii makaan irraa caalaayyuu. Amma yeroo teenisii kana taphannu maal keenya keenya kamtu socho'e jetta. Guutummaa anna keessa socho'a keessumaati. Hundi kee kun miilli kee hin dhaabatu. Miilli kee fi harki kee hin dhaabatu bakka. Taphiisa sammuu gaafa taphatu immoo teebilii makana konsentireetii goota kan taphatu adda sabee ta'ee fi kan namni kee guutummaa hin socho'a. Namni kee guutummaa kan hin socho'e tokko iyyuu hin jiru. Guutummaa socho'a. Kanaaf qaama namaa hir'isuudhaafis haa ta'u akka keenya kana borcii kana urgufachuufis waan adda addaatiif teenisiin nama gargaara jecha. Baay'ee. Egaan daawwattoota keenya egaa isa hafe immoo daraaraa wajjiniin gara istuudiyootti deebine istuudiyootti kan waliin mari'annu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'a. Egaa gara istuudiyoo deemne immoo isa hafe immoo waliin mari'anna. Akkam jirtu daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aa bifa addaatiin keessummaa keenya daraaraa wajjiniin ol seennee jirra bakka taphiisa isaati. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Irra deebiidhaan istuudiyoo keenyatti baga nagaan dhufte. Akkamitti argite istuudiyoo keenya? Baay'ee bareeda. Ati baay'ee waan ariifattee taphattuuf istuudiyoon keenya bakka tapha keetiif hin ga'u jennee bakkuma tapha kee dhufne. Egaa isa hafe immoo akkuma baratame bakkuma teessuma keenya teenye immoo kan waliin haasofnu ta'a. Gammachuu guddaan nutti dhagahameera baga nagaan dhufte. Nooti. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Daraaraa Mokonnin baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Egaa har'a ispoortiidhaan na ajjeefte teenisiidhaan dudda na kutteen baay'ee dadhabaa kootu dhufe daawwattoota keenya. Egaa akkuma sila dubbanne ispoortiin teenisii waan qaama namaa hundumaa hojjechiisudha. Qaamni namaa hundumtuu gaafa namni teenisii taphatu sirriitti hojjetaa jiru. Ati akkamittiin ibsitame waan kana ispoortiin teenisii ispoortota kan biraarraa wanta adda isa taasisu maali? Kan taphi teenisii minjaalaa kun adda taasisu qaama hundumaa keessumaati
flexible ta'uu qabda namni kee kun guutummaatti. Jiruna akka warra jimnaastikii fa'aa hojjetan kun akka sana ta'uu qabda harki kee normaal harkaa jalqaba wanti kun harkaa jalqaba. Harki keenya akkasitti waan. No harki bakka ishee kana duwwaadha amma normaal ishee kana duwwaadha kan socho'u normaal gaafa spiinii gootu gaafa dudde normaal taphatu ispoortii warra kaan irraatti kan guutummaa guutummaa adda keessa godhu teebili sana shaffanteeti kan taphatu. Teebili sana guutummaa akkama meedaa teenisiin jiramni guutummaa fuutorkii qaba baay'ee fuutorkii si barbaada baay'ee fiizikaal. Achutaaluus qaba. No. Anis xiqqoo sila yeroon achutaalee asutaalu xiqqoo dudda na dhukkubaa jira dhugaa dubbatu jechuun dudda nama dhukkubsa faayii jechuun dudda wajjiniin akkamitti walitti qabate gadi jennee waan ol jennuuf immoo maali? No normaali teenisiin gaafa dhaabattee dandeessiin taphattu teenisii kwaashii sana argachuudhaa fi pooyintii barbaaddu sana fiduudhaa fi directly kwaashiin kallattii isheen irra dhuftu sana argachuudhaa fi dirqama gadi jettee kan taphachuu irra jiraatu. Tokko jiru amma kaaldiraanoo kan jedhamu jira. Baay'ee teebilii jala fuulli isaa teebilii bukkeera. Normaal kan warra kaanii wayya malee. Naasoo warra kaan irraa kan isa godhu xinnoo ishee qaba flexibil ta'uu si gaafata teenisiin. Baay'ee qaamni kee guutummaatti. Yeroo baay'ee teenisii kana duris ijoollummaatti kunoo lafa gabaatti bakka adda addaatti taphachaadhuma itti tumamaa maas geenye. Teenisiin ispoortiidha yookiin ittiinan dorgommii wayii dorgomee injifadha jedhee waan namni yaadu miti jedheen amana namni hedduun anaan dabalate. Waanuma namni hundumtuu taphachuu danda'u akka ispoortiitti gosa ispoortii ta'ee dorgommiidhaaf dhiyaatee sadarkaa addunyaatti waan nama waamsisu wayite. Afaan kee irraa yoo dhageenye wayya namni biraa dubbachuurra jechuudha. Tole sirriidha namoonni baay'ee lafa gabaatiin taphatu katamaa keessa jira taphatu xabiisaa namatti tola. Namoonni baay'ee nama maaliin beekanii akka waan nu bukkeetti baratame tokkos jira. Amma gama ispoortiidhaanii namni ba'ee ispoortiidhaanii biyya kana keessatti mul'atee biyya kana darbee baha Afrikaatti mul'atee Afrikaatti mul'atee addunyaatti mul'achuu hin danda'a waan ta'eef tokko namni al tokko ofiisaatti yookaan immoo amantummaa waan akkasii gidduutti hin baratamne nu bukkeetti waan akkasii hin baratamne sababii ta'eedhaa fi teenisiin gosa ispoortii keessaa isa tokkodha. Gosa ispoortii keessaa isa tokkodha. Ittiin taphattee dhuftee biyya kana keessatti ittiin beekamtee baha Afrikaa irratti addunyaa irratti ittiin mul'achuudhaan hin danda'ama jechuu barbaadeen achi duwwaa osoo hin taane lafa katamaa keessatti yookaan immoo lafa gabaatti taphattee yeroo dibbirtiidhaaf osoo hin taane ittiin mul'achuun addunyaa keessatti ittiin mul'achuu hin danda'ama akka gosa ispoortii warra tokkootti jechuudha. Egaa Daraaraan teenisii akkamittiin eegalee jedhee yeroo waa'ee kee xiqqoo qoqqoradhu kanan dhaga'e. Nama obsaa jedhamu jalaa otoo isaan taphatanii kubbaa deddeebisuudhaan qofa teenisii akkatti taphatan minjaala jala taa'ee dhaabbatee barate. Sirrii. Obsaan eenyudha? Akkamittiin barate? Obsaan eessa jira? Obsaan obboleessa koo hangafaadha. Obboleessa koo hangafaadha. Obsaan obboleessa kee hangafaati? Obboleessa koo hangafaadha. Obsaan obboleessa koo hangafaadha. Baay'ee taphata ture inni teenisii. Ana caalaa baay'ee taphata ture. Hiriyyaan isaa tokkos jira Mikaayila Barraa kan jedhamu mucaa Mandiiti. Isaan katamaan iddoo keetti dhufanii kan teebilii kan akiriilii fa'aa yookaan baay'ee sefa kan jedhaman jiru. Isaan isa taphatee innaan katamaa guutummaatti naanna'a. Naannoo sa'aatii 11 kana booddee katamaa guutummaatti naannee Mikeeliin deebisaa obsaan rukutaa al tokko Mikeeliin rukutaa al tokko Mikeeliin deebisaa xabiisa nama hawwatu xabiisa isaaniitu. Isaanuma yeroo sanas aanaa bakka bu'ee kan taphatu si godina si Oromiyaas bakka kan taphatu isaaniidha. Baay'ee mucaan tokkos jira eebbaa kamisoo kan jedhamu Saawuz Afrikaa kana jira. Beekamoodha isaan gaafa isaan taphatan anatu isaan jala taa'ee teenisiin funaana. Akkamitti akka isaan taphatan natti tola maaltu natti tola isa namoonni itti naanna'anii dhaabatanii daawwatan. Maaluma waan ta'aniif namni kun hundumtuu daawwata jettee yaadda? No bakka natti tola naannoo maaliif gaafa namni dhaabatee harka walitti rukutuu fi bakka gaafa namni akka isaanitti taphatan sanatti si hawwisiisa. Akka isaanitti hin ta'e waan jettee hawwii akkasii si keessa bule. No. Obsaan amma eessa ga'e inni teenisii kanaan eessa ga'e? Obsaan as 6 kiiloo yuunivarsiitii barachaa tureetu yeroo sana yuunivarsiitii bakka afaa bu'ii taphata ture akka carraa ta'ee isaa fi karaa kanaan milkoofni barumsaan erga fixee booddee garuu hojiitti deebiin akkas gara biyyi kanarra achi hojii hojjetamu. Kanaaf hojjetaa mootummaa ta'ee No. karaa teenisii kanarraa jallate jechuudha. Karaa teenisii kanarraa. Erga obsaan immoo dhiisee wanti kun baay'ee nan fayyadu maaliif ani dhiisu jettee faa yaada akkasii faa si keessatti hin dhufne?
yaada akkasii natti hin dhufne maaltu jira xabisa teenisimiin jaalaadhaan erga obsaan fadhiisanii booddee Mikaa'eliin itti fufee taphata. Mikaa'eliin kun gaafa hundumaa Mikaa'elidha kan nu gamsiisu. Kan hunduma keessa immoo. Erga obsaan sin barattan gaa jala. Barneera nuun. Na obsaadhaan inni na barsiisiin jedhe natu. Al tokko tokko inni ufa obsaan nu bukkeenna raakkeettiin bitadhee gimbii dhaqee raakkeettii bitadhee raakkeettii san bitadhee dhufee xabisaaf qophaa'u fedheen 2005 gimbii irratti qophaa'a. Mikaa'el kana mo'uun qaba dirqama. Maqaan ajjuwaamsu maal xiiqiidha qaba. Xiiqiin dammarramii oftee jedhu ni Innaa najjoo keessatti baqa teenisiidhaan beekamuu qabna. Wayii Mikaa'eliin faana nurraa fudhachuu qabu wayii nuuna irraa nu qabu. Lamaan keenya kenna. Tokko immoo sana mo'uun irraa tokko dirqama. Maqaa keenya ol kaasuudhaaf. Innaa achi booddee ijoolleen tokkos jiru nu jala raakkeettii sanan bitee Mikaa'elii mo'uudhaaf dirqama obsaan na barsiise gimbiirri tola garra Mikaa'elii kana wajjin. Mikaa'elii wajjin gaafa wal agarru kan garee 2005 nurkaa fudhatan kan dhuunfaaman immoo Mikaa'elii moo'in tokkoffaa beechumaan asallaa dhaqe. Ati Mikaa'el sana iyyuu moote namichuma jalaa baratte iyyuu moote deebite. Nammoo eeyyee. Waaw. Nammoo eeyyee. Maal siin jedhe sittiin aarree? Obboleessa koo wajjin deebinee innis gimbiitti wal argineetu obboleessa koo moo'inatu. Osuma na barsiisee. Obboleessa keessa moote. Obboleessa koo moo'inna akka waan na gorsuu wayiiti haalatti ganna baasee na kabale. Obboleessa keetuma. Maaliif mucaan akkasii akkamittiin namicha isa si barsiise deebitee moota. Ajaa'iba. Waan tokko hin dubbanne. Obsaa wanta akkasii lammata akkatti hin deebine. Nuun geebaaf darbuuf ture. Isaan hin kufanii nuun mandii wajjin walitti dabarree. Mikaa'elii wajjin walitti dhufne. Mikaa'elii akka dhuunfaatti nammoo tokkoffaa beena jechuun godina bakka bu'ee asallaa dhaqe. Sana irratti teenisii kan hin bariisaan jedhetti baay'inaan kan jechuudha. Kanaaf erga Mikaa'elii mo'atte eenyuyyuu mo'achuu nan danda'a jettee yaaduu jalqabde. Baay'ee maaliif akka Oromiyaatti normaali yeroo sana akka Oromiyaatti tokkoffaadha Mikaa'elii. Mikaa'elii akka Oromiyaatti tokko maqaa qaba. Lammaffaa dandeettii qaba. Kun hundinuu gaafa wal ga'u si sodaachisa Mikaa'elii. Inni ammatti fufee moo dhaabeenis? Inni taphata ture amma gara Jimmaa kana xabisa guutummoo Oromiyaa Itoophiyaa ja'affaa kana achitti geeffamaa turanii akkamitti akka isaan ta'an immoo beeku taphachaa ture waan isaa. Taphachaa ture. Egaa ati dhaloonni kee amma akkati jette najjoodhaaf nama falmu wayii tokko najjoon maaliif mo'amti waan jedhu irraa kaateetti amma kan injifatte. Kanaaf mucaa najjooti jechuudhaati. Mucaa najjooti. Dhaloonni keessa guddinni keessa achuma najjootti. Najjootti ladhee guddadhee sirriidha najjoo keessa. Egaa akka tamma jettu kana najjoodhaa bahanii sadarkaa Itoophiyaatti sadarkaa Afrikaatti bakka guddaa ga'uun waan guddaadha. Isa kanaaf immoo bu'uura kan sii ta'e akkuma amma jette nama si fuuldura jiru obsaadha. Sirriidha. Obsaan si fuuldura jiraachuun isaa yookiin namni nuti jaallannu yookiin namni nuti kabajnu yookiin namni fuulduratti arginu tokko fakkeenya nuu ta'ee fuulduratti nu ceesisuu danda'a jettee yaadda otoo akka obsaan faa kana ta'uun barbaaddu ta'e maal ta'uu dandeessa turte? Ani akka obsaa faa ta'uu danda'u ture barumsa baay'ee danda'a jechuun manni keenya normaali obboleessi koo obsaan siin jedhu kunis barumsa baay'ee danda'a. Karaa barumsaa sanaan amma hundee beekumsaa keessatti nu bukkeedhaati. Hundee beekumsaa jechuun mana barumsaa hundee beekumsaa kan jedhamu jira. Mishiinii machitti kan mana ani kutaa 3 4 kana baranne zallalee nan zallala malee tokko 3 irra darbee irra darbee tokko 3 ijoollee sana ijoollee madaaltu kan sana dabarsan. Karaa kana baay'ee barumsaan nan fagaadhee yaade garuu xinnoo ishee immoo wanta niyyaan immoo na mudate. Wanti sun immoo xinnoo ishee kanarraa immoo na daangesee malee xinnoo ishee karaa barumsaa na iyyaadha wanti tokko na iyyaadha taa'edha iyyaadan ture. Abjuun kee maal ture utuu barumsa kee fixeetta ta'e meeqaan geessee dhaabde barnoota? Ani akkam ture beektaa erguma abbaa fi haadha koo du'aniiti garamboo kanan dhufe xinnoo ishee garamboo obboleessa beekoo bukkee dhufee xinnoo ishee. Ijoollummaa irratti si jalaa du'anii abbaan kee fa'aa? Ijoollummaatti jalaa du'anii. Ijoollummaatti erga jalaa du'anii xinnoo ishee namni na qabu immoo hin turre innaa. Umriin kee meeqa yeroo sana? Naannoo waggaa 11 baqatama gidduudha. Naannoo abbaayeen koo fi harmeen koo isaan du'anii 94 immaayeen koo duutee 95 immoo abbee koo du'e. Akka kanatti xinnoo ishee barumsaa wajjin intaniin ta'a itti deebi'uu yaaleera. Nama barsiisuu dhabdee?
xinnoo ishee qaalaa kan beektaa barumsatti deebi'uudhaaf isuma yaandirra jiraadha bakka barumsatti deebi'edha. Itti fufuu hin dandeenye. Xabiisa kanas nan baree achumarraan hin sokkee jechuudha malee. Kanaaf daandii gadi lakkistee daandiin gadhiise. otoo silaa barumsa keetti fuftee fixeetta ta'e abjuun kee maal fa'aadha amma fa'aa gaafa yaaddu tun barnoota tokko fixeera ta'e bar kanan ta'uu barbaadan ture fa'aa jettee wanni ati yaaddu jira. Hiriyoonni koo jiru kan wajjin barachaa ture yeroo sana maal akka ta'an kan walitti himu. Normaali barumsa tun baradhatee nan ta'a waan akka dooktarii kana fa'aa nan ta'a. Egaa barnootaani bakka barbaaduu fi bakka hawwitu sana ga'uudhaan baattus garuu karaa waaqni sii kenne kan biraatiin immoo daandii teenisii minjaalaa kanaan immoo amma yeroo ammaa kana sadarkaa Itoophiyaattis sadarkaa Afrikaattis namoota tokkoffaarra jiranii fi sadarkaa gurguddaarra jiran keessa taatee jirta. Milkaa'inni kun akkamittiin dhufee jettee yaadda? Bakka yaadde sana ogeessetta mee maal fa'inni milkoofte daawwattoonni keenya sirriitti waanuma teenisii minjaalaa kana sirriitti akka hubatanii fi waan ati nutti himtu. Ani sadarkaan ammarra jiru kana akkamitti akkan ga'e tokko waaqayyoo al tokko namootaaf karaan isaan hin beekne kan inni kennuuf karaa an ofii yaadatu hin taane karaa ofii yaadesi geggeessa waaqayyo. Akka namaatti waa gochuu barbaadde gaafa humna dhabdu karaa ati hin beekneen immoo waaqayyo immoo sitti dhufa. Waaqayyo akeekaan si uume biyya lafaa kana keessatti gaafa naume akeeka mataa isaatii qaba. Yeroon isaa bubbulu yaa tutturu iyyuu malee. Karaa sanarra waaqayyo karaa kanarra ergana fide immoo dandeettii aan qabaadhe fal tokko dandeettii hin qabu ofii kootii qaba milkaa'ummaa kan namaa kennummaa waaqayyoodha. Hojjechuun gahee kooti. Garuu erganii dhufee xabiisa kana taphadhee dorgomee godina bakka bu'ee aanaa bakka bu'ee godina bakka bu'ee oromiyaa bakka bu'ee kilabii amman galutti oromiyaa keessatti beekamaadha. Bakka oromiyaan aanaan keenya tokkoffaadha. Godina keenya teenisiin jiraannan namni fudhatee galu sumatu fudhata. Numatu fudhata bakka. Oromiyaa xabiisa guutuu Itoophiyaa gaafa gaggeeffamu kan manneen barnootaa guutummaa isa ta'u kan naannolee isa ta'u Oromiyaan karaa teenisii jiru ammayyuu jiru namoonni yeroo turanii ammayyuu Oromiyaa keessa dagoo ispoortii Oromiyaa keessa kan jiran jiru. Kanaaf daraaraan jira taanaan waancaa akka fudhatanii galan amananii maseenu jechuudha. Beekamaadha bakka. Nunis qophii dafnee goona Oromiyaas dafnee qophii itti galata bitaan. Kanaaf atamma sadarkaa Oromiyaatti namni teenisii si caalu hin jiru sadarkaa tokkoffaarra jirta. Nama hundumaa wajjin taphattee injifattee. Taphattoota jiru jedhaman amma Oromiyaa keessas ta'u Itoophiyaa keessas ta'u Baha Afrikaas ta'u. Itoophiyaa keessas warra jira jedhaman. Baha Afrikaa keessas. Baha Afrikaa keessas warra jira. Jiru warra jedhaman wajjin taphadhee fixeera. Hunduma wajjin taphattee. Warra jiru jedhaman wajjin taphadhee. Yoo haaraan dhalatan malee kana booda. Yoo haaraan dhalatanii shaakalanii itti dhufan malee warra amma jiran hundumaa baay'ee mataan isaanii anaa jechaa jirti. Baay'ee sadarkaa Afrikaatti amma meeqaffaarra jira? Sadarkaa Afrikaatti amma 8ffaarra jira. 8ffaarra jira. Kanaaf Afrikaa biyya 54 qabdi biyya 54 kana keessa warreen jira jedhaman hundumaa keessa 8ffaarra jira. Waaw addunyaa irratti akkas jira raankiin akkas. Raankiingiin jira addunyaa irratti immoo 17 jiran. 17 jira. Garuu deemuu hin dandeessa wanta sana qabxiin kee ol guddachuu fooyyessuu baay'ee danda'ama. Baanatti dandeettiin isaa sababii jiruu fi sababiin qabuu fi nan danda'a yaada. Egaa biyyi kuni nama akka kee qabaachuu seetiin amma Itoophiyaa irraa tokkoffaa taatee Afrikaa irraa 8ffaa Baha Afrikaa irraa tokkoffaa ammas dabalataan taatee jirta. Kanaan dura achievementiin akkasii milkaa'inni akkasii biyya kana keessatti dhufee beekaa waan beektu qabda. Milkaa'inni akkasii akka Itoophiyaatti Baha Afrikaa yeroo gaggeeffamu waggaa 28 duratti dhuunfaadhaan tun taane gareedhaan kan isaan geeba argatan. Waggaa 28 dura. Waggaa 28 dura. So waggaa 28 fi namni Itoophiyaa Baha Afrikaa irratti injifatee hin beeku. Hin jiru. Baha Afrikaa keessatti kun hin taane waggaa 28 booddeedhaan immoo dhuunfaadhaan xabiisa Baha Afrikaa kan Itoophiyaa keessatti gaggeeffame waggaa 28 booddee Itoophiyaan akka isheen waan ajaa'iba ta'udha waggaa 28 booddee Itoophiyaan qabxii kana fakkaatu argachuu daraaraan waggaa 28 guutaa 28 taate. Amma ta'eera waggaa 30 guutama. 30 guutte. Kanaaf yeroo ati dhalattee waggaa 2 jirtu.
Itoophiyaan injifattee kanaaf si eeguutu irra ture jechuudha injifannoo kan argachuudhaaf kun dhugaa dubbachuudhaaf akka biyyaattis injifannoo guddaadha injifannoo Afrikaanotaas waan ta'uudha liistii keessa argaan ture kan liistiin saddeettaffaarra jira daraaraan jedhee barreeffamee jiru egaa liistii kanas immoo yeroo ammamii gidduuttan ol fooyyessa jettee amantaa yeroo baay'ee nan fudhatu shaakaluma na barbaada malee yeroo baay'ee nan fudhatu kanaaf yeroo gabaabaatti yoo na eegdanii gara nan sirreessa sadaffaa lammaffaa irratti na argu tokkoffaa irratti na argu dandeessu jettee eeyyee sirrii egaa waan kana immoo yeroo dorgommiin adda addaa taasifamu kuni waancaawwan garaagaraa meedaaliyaa garaagaraa fudhattu waancaa wayiifaa tokko immoo baattee si argee jira sas dabalataan waancaan kun kan sadarkaa baha Afrikaatti fudhatte moo kan dhuunfaadhaan fudhatte moo waancaawwan immoo meeqa qabda meedaaliyaa meeqa qabda kan biyyoolessaas jira kan kilabootaas jira kan baha Afrikaas qaba baay'eedha walumaa galatti jechuun kan dheessituu hin danda'u kanaaf waanuma baay'ee darzanii man fudhattee manatti galta jechuudha yeroo baay'ee achievmentii keessatti waancaan baay'inaan hin argamu sirrii meedaaliyaa fa'aa maali garuu gaati waancaas baay'ee badhaafamteeti milkaa'ina kee kanammoo gaafa ilaalu daraaraan yeroonni kubbaa teenisii kana taphatu ifuma aduu wayii tokko gadi dhufu wajjiniin tokkodha namatti iyyuu mul'attu bil nama jalaa jettii jedhan ariitii kanaafi dandeettii jabaadha daraaraan ittiin jettee of ibsitu immoo maalidha dandeettii kan hin jedhu amma kwaasii teebil teenisii amma intini misi barbaada concentration misi barbaada ilaaluu si barbaada ilaaluu si barbaada achi buute as buute achi buute hordoofii barbaada kwaasicha baay'ee hordoofii barbaada maayikiroosekondii gidduutti kwaasiin kan isheen si bukkee deebitee dhuftu amma kwaasiin sun si bukkee dhuftutti maal dadhabbii namichaafaa eessatti yoo akka rukuttee eessatti yoo deebistee akkamitti yoo laatteef kwaasii kana rukuchuu dhiisattee waan meeqa yaada deebisaaf namicha kanaaf so nama siin gadi wajjin gaafa taphattu immoo baay'ee sitti salphata akka salphaadhaan mootii kan itti baatu malee kana fiduudhaafis immoo shaakala baay'ee si gaafata sirrii egaa daraaraan sadarkaa guddaa kanatti sadarkaa amma dubbachaa turre kana fuuldura gahuudhaaf wanti na dandeessiseeti jettee yaaddu kutannoo keetii leenjiidha moo maali daraara? Inni jalqabaa waan eenyuun iyyuu hin dhoksine inni jalqabaa tokko anaaf waaqayyoodha inni lammataa anuma kutannoo manumti qabu nan hojjedha wanta namu tokko namni yoo hojjete eessayyuu hin gaafnire namni yoo hojjete eessayyuu gahuu hin danda'a nan dadhabettee dhiisuu hin qabdu wanta tokko amma milkooftutti nan dadhabettee dhiisuu nan dandeessu garuu wanta tokko amma waaqayyoo wanta carraa kana naa kennee karaa kana natti agarsiisetti ofii kootii erga karaa natti agarsiifame kanumarra bu'ee wanta gochuun narra jiraatu ofii kootiifis ta'e biyyaafis ta'e wanta gochuun narra jiraatu nan godhadhee yaada. Kutannoon ofii kootii qabus qaba ofii kootii inni akka waaqayyummaa isaatti ta'e jechuudha. Akka namaatti waan hin godhu qabu guyya guyyaatti wantoota akka naqee bahee mul'adhuu fi wantoota na barbaachisan tireeningii isa ta'u wantoota hin dandeenye baay'een shaakalaa oolaa jechuudha. Kan dhaqeen xabiisa irratti ittiin mul'adhee ittiin mo'uu danda'u. Atamma biyya kanatti fakkeenya tokkoffaadha. Eenyu wajjin shaakaltee cimaa of go system maal si wayya wanti nuti isaa namaan galu nama biyya kana hundumaa mootee erga fixxee eenyu wajjin shaakalta akkamitti dhufu? Xinnoo ishee wanti nama rakkisuus jira. Ammanas jirutti immoo hidhee gaafa yaadummoo jira. Ammas jirutti namuma ani leenjisaa koo dheedhee ofitti wajjin inni na leenjisu tokko jira. Isaanii kwaasii baay'eedha kan antiin tireeningii godhu gara kwaasii 400 wayiidha. Kwaasiin sun garuu maayikiroosekondiitti siika kenna kwaasii sana. Miilli keessumas bakka wanti hin dhaabatu teebiliir. Kwaasii sana garuu teebiliira buusuu kan dhabdu. Baay'ee tireeninginaan jechuudha. Tireeningii sana. Na ammaaf egaa isuma biyya keessaa inni isuma akkasitti leenjisaan nama leenjisu malee nama wajjiniin leenjitee sirriitti humna keetti agarsiistu baay'ee hin qabdu. Hin qabdu sirrii. Otoo amma raakettiin afaan Oromootiin
raaketti dhuma jenne miti. Raaketti nama raakettiin kee kophaatti hankee fudhattee deemtamoo bakka leenjiitti sii kennu yeroo baay'ee. Anumatu kophaatti hin qaba. Kanuma si mijatu. Kanuma kan ijoolleen. Kun sirrii miti kun sirriidha jedhamee wanti addunyaarraa nama dhorkan faan jiru. Jira addunyaarraa amma kan wanta approved ta'ee jira. Wanti isaan immoo amma ITTF kan jedhamu jira. International Table Tennis Federation ITTF seera qaba. Seera inni qabu sana keessaati ulaagaaleen raaberii kan jedhamu jiru jechuun raakettiin mammasii jedhu kana. Isaan siikaa. Wanti kuni butterfly haa ta'u, istaagii haa ta'u, doonikii haa ta'u, DHL haa ta'u. Dhaabbilee meeshaawwan kana oomishan. Oomishan. Wantoota inni dhowwu jira. Raaberii kanaan iddoo akkas akkasitti taphattu jedhanii istiigaa amma fakkeenyaaf istiigaa yoo ta'e dorgommii akkas akkasirra istiigaa barbaachisaadha. Ati istiigaa wanti jedhamu sana kan itti fudhattee dhattu. Wanta dhaaba federeeshiniin sun barbaadeen achitti argamtaa jechuudha. Karaa kanaan. Egaa raakettiin kennate amma fudhattee yeroo hundumaa hidhattee ittiin taphattu. Ammatu waa'ee daraaraa nutti taa'imu jennee raakettii kee gaafanne maal jedhee nutti mul'ata. Yoo afaan qabaatee nutti hime. Maal dharee manni. Itu afaan qabaatee maa waa gaarii haasaa deema yaada. Mee daraaraan nama akkamiiti? Disipiliinii akkamii qabaa? Yeroo akkamii hojjetaa? Ispoortii isaa yeroo boqonnaa isaa maaliin dabarsa? Maal jedhee akkam jedhee nutti mul'ata? Yeroon tireenkii gootii torbanitti yeroo meeqa hojjettama? Torbanitti naqa jaanan hojjedha. Yeroo ja'a? Guyyaa ja'a jechuudha. Guyyaa ja'a jechuun iyyuu ganamaaf galgala jira. Saayitii amma yoon sarviisii duwwaadha yoon ta'e kan isa rabu kwaasiin baay'inaan kan jiran jiru. Sarviisii duwwaan hojjedha. Yoo attaakii ta'e immoo bakka kwaasii asalxaayin leenjisaan koo jira. Leenjisaa koo dhaabatee naa kenna kwaasisan normaali fooraan faakaandi kan jedhamu jira jechuudha. Akkas. Isa duwwaa waan hin dandeenye sana saayitii lama ganama hojjedha. Galgala saayitii lama. Na amma sanbata guddaa immoo waaqeffannaan naqa waldaan naqa qeenii waaqayyoo galateeffadhee immoo kadhadhee immoo deebi'ee galaa jechuudha. Lafa xabiisaatti immoo amalli koo immoo yoo mo'ame amanee fudhadhee ba'a yoo mo'e immoo gammadee ba'a jechuudha. Yeroo mootu fa'a yeroo gammaddu fa'a waan ati agarsiistu jira waan ati jettu fa'a. Amma Roonaaldoon suu atoo maal jettaa? Teenisii keessatti kan beekamu choolee jechuudha. Choolee? Choolee. Choolee moo ijoollee? Choolee. 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 Afaan maaliitti choolee? Warra Faransaay kanatti fakkaata. Anis nan dhageesse isaan warraa. Choolee. Choolee. Injifadhe jechuudha choolee. Akkuma nan danda'a wanta tokko jira. Nan danda'a wanta tokko jira. Gaafa pooyintii fa gaafa fidduu pooyintii baay'ee namatti tolu tokko. Gaafa fidduu bakka isa taphatu sana bukkee dhadheetu choolee kamoon nama dhadhee. Choolee. Sila garuu baay'ee choolee naan jechaan turre. Al tokko jedheen ture. Chooleetu naan jetteetti ta'e gaarii ture. Erga leenjii faa fixee maal kana booddee maal faa nyaatta? Nyaata faa wanti kana nyaachuu qabda kana nyaachuu hin qabdu jedhamee namni irraa dhowwamu jira. Hin dhowwamu tun taane anumatu waama anaan na barbaachisu. Ofii makooni kontirool godha. Ofii makooni waan na barbaachisu waanuma ispoortiif hin taa'ee an ofii kooti yaadu wanta sana kan ofii kooti sirreeffadhu. Malee akka kilabiitti jira. Garuu immoo akka dhuunfaa kootiitti immoo waan ofii kootii godhu jira. Wanta na barbaachisan jechuudha. Ofii keetii kuukii gootamu nyaata immoo namatu si bilcheessa. Waanuma argattee nyaattamu lakkii an kana nyaadhu kana nyaadha jettee waan natti murteessitu. Yaa amma gaafa fuutuudha amin. Hin fuune hin gamma. Nagi gaafa fuutu inni sirriidha. Amma hin fuudhiitti immoo yaa maatii bukkee hin jiru. Ofii kootii hojjedhasi haa ta'u tokko immoo beessan nyaadha. Akka kanatti kanaaf waanuma gabaarraa argame sinuma nyaatta. Argoota ree.
Egaa maatiin qabu jetteetta hin fuune jetteetta akkuma duraan kaaste immoo maatii kee ijoollummaatti dhabdee jirta. Maatii ijoollummaatti dhabuun maal fakkaata? Jireenya namaa gara kamitti oofaa? Siin immoo mudannoo akkamitti si mudate? Rakkoo akkamii keessa darbite daraara carraa kanaan yoo? Ani dhugaasa yoon sitti hime namni horii caalamtiyyuu namni baay'ee si barbaachisa akka namaatti waaqayyoon gaditti namni baay'ee si barbaachisa. Abbaa faarii koo erganii dhabe dur jireenyuma gaariidha kan abbeen koo nu jiraachisu garuu abbeen koo erga hojjetaa mootummaa turan immoo maal lakki abbeen koo naggaadhiidha abbeen koo warqee kana saa kana immoo baay'ee qaba saa najjoo keessatti aannan iyyuu sumatu wanta ni godha warqee kana faan hojjeta finfinnee kana faan dhufee nagadaa akka tasaatee du'i immoo hin hafuniire manuma keenya dhufee abbeen koo isin duute abbeen koo waggaa waggaan du'anii erga isaan du'anii booddee immoo toora jireenyaatti nama si qajeelchuu barbaada. Erga isaan du'anii bakkeematti of argianumtiyyuu. Bakkeetti jechuun? Jechuun koo jireenyu magaalaa tokko keessaatiin obboloonni koo yeroo sana mana barumsaa isaanis xixinnoodha. Manni keenya keessaa dhumee ana. Nama 12 mana keenya keessaa. Obboloota 12? 12 mana keenya keessaa. Si wajjin? Ani isa 12ffaadha. Isaan warri gurguddoon immoo nu bukkeen turre yeroo sana. Anis badaamuuf hin barree bakkeematti deddeebi'uuttiin kee xinnoo ishee akkoon koo immoo jirti. Akkoon koo immoo yaa na gargaaru humna hin qabdu. Anis bakkeen kun immoo akkoo kun gargaara yookaan maatiin gargaara deemiti. Bakkeematti nu of argee dhaqeema. Jireenyuma daandii kana keessatti naqee of argee erga naaf beekuuf harmee koo dhabee. Amman booddee? Baay'ee alaa akkam ture beektaa xinnoo ishee gara amboo kanan dhufe erga abbeen koo harmeen koo du'anii dhufeeni achiin barumsee na barsiisuu jalqabanii ergan barachuu jalqabee booddee kan achi immoo naa ta'uu dide. Naa ta'uu dide gara biyyaatti gaafa hin deebi'e akkoo koo duwwaa jira akkoon koo na qabus nan deebi'e jechuun na qabus nan deebi'e gaafa hin jedhu anis hin qabamneef ofii kootiin bakkeematti hin galee. Daandii marran jiraachuu jalqabee erga abbeen koo harmeen koo du'aniiti. Namni si qabu jiraachuu tura raata ijoollummaatti amma ijoollummaadha sababii ta'eef namni si qabu sirra jiraachuu tura jiraata. Namni si dheekkamu yookaan immoo namni karaa sitti agarsiisu akka namaatti sirra jiraachuu tura sun immoo naaf hin taane al tokko namni allee carraan jiraadha sun taane waan waaqayyo sii qabi jiraata. Taayimii sana garuu waan ummatu dhaqee qixa sanatti of argee. Waggaa meeqa jiraatte egaa daandiirra? Waggaa 7 jiraadhe. Daandiirra? Waggaa 7 jiraadhe. Manatti too hin galle? Manatti too hin galle. Achuma Najjoo keessa? Najjoo keessa. Jireenyi daandii kanarraa maal faa qaba? Amma akka carraa bor iftaan daa'imman nu daawwatantu jiru. Kan amma daandiirra jirantu jiru. Jireenya akkamii dabarsite namoota barnoota ta'uu akka danda'u. Amma jireenyi sun hafeera waan ta'eef. Wanti daandiirra jiru gammee amma keessumaa biyya keetti dhalattee guddatte keetti akkas ta'uun in ulfaata baay'ee ulfaata. Tokko hiriyoota wajjin barachaa ture suni gaafa san mana barumsaa dhaqanii wanti sitti dhaga'amus jira akka namaatti. Baastee yoo dubbattu yoo ta'e iyyuu wanti sitti dhaga'amu jira. Egaa jaallattee akkas hin taatu. Bakka bakkee laggannaa bakkee bultaa misa'u kanatti bultuyyuu mana namaa keessas miti akkasuma daandii mana namaa jira simmintoo maliishoo kana lafa kan jirtu waan uffattu hin jiru ganama gaafa kaatu namni kana ati taas hin jedhu hin jiru. Bakka jechuun jireenyumamee namatti hin tolle jireenya gaarii hin taane namni dursi jaallatullee si baqata yeroo akkasii namni dura beekee amma namni dura beekoo bukkeetti na argee na baqata maalet bakka qixa sanatti na arguun barbaadu tarii ta'a qixa sana naaf hin jaallanne ta'a tokko immoo bakka jiranii akka namaatti waan namni yaadu jira qixa sanatti gaa wantoota baay'een siin jedhu tokko barumsa koo dhabeera
lammaffaa hawaasan gidduutti dhadhe keessatti akkas ta'uun kun muuxannoo ishee natti dhaga'ama. Sadaffaa immoo bakka wantan ofii kooti ta'uun barbaadu wanticha. Ta'uun hin barbaadu. Garuu ta'ee man argame bakka barooti akkas nama godhan tokko tokko jiru. Ta'ee man argame wantan ofii kooti ta'ee achitti of arguun barbaadu wantan ta'uun barbaanne ganamaan na bukkee dhufee nan ta'e egaa daandii irratti kufee waggaa 7 guutuu biddeenatti nyaattu sanama jalaa deebee beektaa kanadha bakka. Na hin ulfaata jechuun namni abbee kee bukkee si arguu dura abbee kee bukkee si beeku maayii kee bukkee si beeku gaafa akkas taatu nama ija namaa dhokatteeti kanatti waan akkasii gootu ija namaa dhokatteeti na egaa hin ulfaata na sana hundumaa garuu baabaadheedha. Wanta humni kun deenye baabaadhee beekaa waan nama jalaa deebee nyaadhee sirriitti bakka jireenya akkasii dabalse nyaadheera. Rooba keessa rafee beekaa mana namaa jala rafee beekaa. Wanta nama sitti mukuun xinnoo natti ulfaata anuma na bakka waan baay'een ta'e jechuudha. Wanta kana dheessitti muun dandeenye baay'ee jechuudha. Wantoota ta'uun barbaanne baay'een ta'e gaachitti. Kana afaan baay'een dabarse jireenya daandii kanarraa. Jireenyi daandii ijoolleedhaaf yeroo ta'u wanti baay'ee nama rakkisuu fi namatti dhaga'amu tokko araada adda addaatiin qabamu ijoolleen daandiirra jiraatan kun daandiirra jiraachuu isaanii qofa otoo hin ta'in akkama jette qorra kana dandamachuuf nyaata dandamachuuf maastishii kana wantoota araada garaagaraa keessa seenu waan akkasii osoo mudateera. Wanta araadiidhaan na mudateera baay'ee na mudate. Keessan ture waan ta'eef namni lafa ooluu fakkaatan oolmaasaa fakkaatannaa ergan daandii irratti galee booddee ijoolleen achirra jiraatan fakkaadhe. Mana fakkaadhe gaafa jedhu ijoolleen achirra jiranii hin qaamu, hin tuutu, hin dhugu. Ijoollummaa sanatti jechuudha. Naannoo waggaa 12 kana 13 kana keessa koo nan qaama ijoolleen sana bukkee taa'ee nan tuutaa nan dhugas ijoollummaa sanaan jechuudha. Kan hundumaa isaa godheera erga wanti sun gara maatii keenyaa dhufeeti sana hundumaa argeera jechuudha. Sana keessan ture garuu baay'ee nama jibbisiisa. Yeroo sagaa teenisii kana immoo taphachaa turteeru. Teenisii sana akkam ture beektaa? Sila siikaasiin ture kan abbaayesee kan jedhamu jira abbaayeseedhaan beekama yookaan Akiliiluu Efreem fa'aa kan jedhaman jiru mana baankii ol dabartee. Innaa al tokko tokko gaafa itti birrii dhabdu jira. Katamaan keessa waltee gaafa birrii dhabdu jira. Al tokko tokko gaafa itti birrii argattus jira. Innaa summuniidha hanta baddeemishan. Hanta baddeemishan dhabiisi tokko. Teenisiin yeroo tokko akkas ture. Asiriidhaan immoo tuqaa 10 kan taphattu. Qeennichi raqeen taphadha al tokko tokko gaafa birrii qabus al tokko tokko namni immoo sii kaffala gaafa taphattee taphisi keetti tolu namni sii kaffala yookaan baay'ee masii sanatu taphisa baay'ee mootaaf miti bakka atumte taphadhuu fi akka mo'amne siin jedha akka mo'amne nama sii hundumaa mo'ee siin jedha taphisa namni hundi sana namuma inni itti birrii argata. Ati birriis waan hin qabneef carraa biraan qabdu moo malee carraa biraan qabdu yoo mo'ame immoo bakka galgala kana guutummaan teenisii funaan haulaka. Egaa daandiirra jiraattee araadatti seentee yeroo akkam waan sana keessaa baate maaltu akka sana keessaa si baasu taasise araada keessa jirtu keessaas baate gara jireenya sirrii fi gara jireenya ispoortisaa tokkotti immoo akka seentu mudannoon si mudate maali? Naannoo 2003 kana gammeen dhaqee qophaa koo taa'ee sigaaraan xuuxaree diimlaayitii kan jedhamtu jirti sigaaraan dura diimlaayitii kan jedhamtu isheedha kan bitannaa dhiisuu nan barbaada keessi koo dhiisuu nan barbaada innaa guyyaa tokko sigaaraa kan dhiisuu nan barbaada caatii dhiisuu nan barbaada wantoota dhiisuu nan barbaada garuu humnan wanta kanatti dhiisuu nan dhaba guyyaa tokko ayyaana waggaa wayiidha naannoo ganniidha. Naannoo 2004 caamsaa keessa halkan walakkaadha biiraa dhugeeni
biriin qabaman biiraa dhugeeni aqeemanii narrafe gaafa rafuu calluma dhee wantan yaanne jechuudha wantan ofii kooti yaanne wanta kana akkamitti dhiisuu hin danda'an jedhu machaa'e immoo garuu kadhachuu waan barbaada machaa'e waaqayyoo guyyaa tokko kiyaana baasa deemuu yeroo sana ofii kootti nama garuu kadhachuu nan barbaada maal akka naa dhufuu dide garuu normaalii bakka guyyaa sana kaasee garuu cherchii jira sagantaa lubbuushu najjoo ammumayyuu jira mana jira baankii Oromiyaa kan ture immoo dhugumaa kan jedhamu jira maddana jira asii hojjeta isatu ganama isaa galgala isaan dhiisuun barbaada ganama isaa inni na argeetu sanbata guddaadha kottume naan jedhe nan naqee egaa waa'ee waaqayyoo kana natti hime waa'ee waaqayyoo kana sirrii maqoo natti hime gaafa inni natti himu garaa diduu sun qaban immoo waaqayyoon garaa diduu qabu ofii kooti ergasiini wanta kana ragasti waaqayyoon hin jaallattu ta'e dhiisi naan jedhe na gorse erga gaafa sanaati wanta kanatti hin deebine akkeetti wanta kana kiyaa bahuu danda'e jechuudha. An 2004 wanta kana dhiisuun koo 2005 immoo kan Mikaa'elii faa kana kan immoo obsaa keenya faa kan immoo naannoo kabaleesin jedhee 2005 dha. Achi booddeen aanaa na arganii aanaa bakka bu'ee godinni na arganii godina bakka bu'ee Oromiyaa na argee Oromiyaa bakka bu'ee naannoo irratti na hirmaadhee biyya kana kee deemin taphachuu jalqabee jechuudha. Kanaaf yaadii araadaa suni yaadii duubatti deebi'anii daandiin jiraachuus maallaqas xiqqoo argachuu jalqabdee jechuudha. Baay'ee no. Kanaaf wanta sana bakka kompleetii na irraanfadhee waaqayyoos wanta sana narraa kutee bakka narraa kutee waaqayyoo narraa kutee wanta sana. Amma kilabii baankii daldala Itoophiyaadhaaf taphattanatti. Baankii daldala Itoophiyaaf hin taphadhamu. Baankii kilabii sana keessa hin jira. Ispoonsaroota biraa qabda amma biyya alaatti atileetonni warreen ispoortii adda addaa keessa jiran kuni ispoonsara garaagaraa qabu. Sirrii. Eerlaayiniin biyya isaanii yookiin humni qilleensaa biyya isaanii ispoonsarii godhaa fi biraandiin adda addaa ispoonsarii godhaa. Warri uffata ispoortii oomishan ispoonsarii godhu. Siinoo ispoonsaran kan si godhu jira amma. Amma anaani ispoonsara kan na godhan hin jiru. Amma yeroo baay'ee kan ani ittiin taphiisa baay'ee dorgommii baay'ee kan ittiin hafu waan ispoonsaruma kanadha. Baay'inaan amma taphattooti jiru. Amma Omar Asar kan isin jiru mucaa Gibxii kuni eerlaayinsii kan warra Gibxiidha kan isa danda'u. Karaa uffataa immoo yoo ta'e immoo Butterflyidha kan isa danda'u. So waan akkas taagistiigaa kun faas jiru ammoo as keessaati hin qabu ispoonsara kana hin qabu malee sadarkaan ammarra jiru kana baay'ee hojii kee namni maneejii si godhu namni hojii kee si bulchuu gurbaan kun akkana jedhee addunyaa irratti si dubbatee dorgommiiwwan si fide ispoonsaroota si fidu waan nama akkasii faa qabda hin qabu amma hin qabu dorgommii baay'een kanaaf na baay'uudha baay'een isaa madaqee dorgommii namoota immoo danda'uudha baay'een isaanii. Namootuma immoo dandeessu carraa kanaan immoo nan hafa. Sababii ispoonsaraatti haftee. Sababii ispoonsaraaf immoo nan hafa carraa naqeetti immoo waancaa ittiin kaasuu danda'u sadarkaa keessa fa'aa ittiin galuu danda'u sanaanii karaa kanaaf hafaa jechuudha. Ajaa'iba egaa daawwattoonni sagantaa keenya baay'een isaanii waan kanan daawwatu jedheen amana. Namni sadarkaa akka biyyaatti tokkoffaa ba'e akka baha Afrikaatti akka Afrikaatti sadarkaa guddaa kana keessa jiru ispoonsarii ittiin dhaqee dorgommii dorgomuu dhabuu jechuun baay'ee qaanii guddaadha akkuma biyyaatti mataan isaa kanaaf namoonni dhaabbilee gurguddaa qabdan hedduun keessa mucaa qaxalee kana yoo ispoonsar gootan yoo cinaa dhaabbattan deemee maqaa isaas maqaa biyya kanaas sadarkaa guddaatti waamsisuu danda'a jedhee namana carraa kanaan egaa ispoonsaroonni baay'een immoo kana caalaatti ispoonsarsi godhu si cinaa dhaabbatu jennee abdii guddaa qabna. Egaa Daraaraani seenaa baay'ee namatti tolu, seenaa baay'ee nama barsiisu, seenaa rakkachuu, seenaa argachuu, seenaa mo'achuu, injifachuu, addunyaa guutuu irratti mul'achuu qabda. Gamanaan immoo seenaa maatii baay'ee gaddisiisaa ta'e sirra ga'ee jira. Kanan dubaa dandamattee immoo sadarkaa guddaa kana geessee bakka kanatti si argu keenyaafis immoo nutis akka qophii keenyatti akka gammadaa shootti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Yeroo keerraa yeroo leenjii keerraa immoo fudhattee bakka leenjii keetii qabannee gara kanatti si finnee
galatoomii ulfaadhu fuulduratti immoo hawwiin keenya abdiin keenya bakka guddaa geesse warreen sadarkaa addunyaarra jiran irraa warra jalqaba akka taatus immoo abdii guddaa qaba akkasumas namoonni nu daawwatan sponsor gochuudhaan mucaa kana cinaa dhaabbachuudhaan gargaaruudhaan maqaa biyya keenyaas maqaa mucaa kanaas akka dhaamu irratti hojjedhaan siniin jedha egaa gabaabina yerootiif qofa sagantaa keenya asirratti gabaabsina waan dhufte ulfaadha waan nu amfaniis baay'ee galatoomaa baay'ee galatoomaa haqa keessan haqiiqadhaan baankii Awaash. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin baay'ee bareedaa akkasumas xiqqoo gaddisiisaa kan ta'ee fi garuu immoo injifannoo fi moo'icha guddaa of keessaa qabu kan dargaggeessa baay'ee qaxalee ta'ee teenisii minjaalaatiin sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaa irratti beekame Daraaraa Mokonnon waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu. Hanga xumura qophii keenyatti waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaan siniin jedha. Gammadaa Show ammoo gama YouTube'n warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe, like, comment, share gochuudhaan nu cinaa akkasin hiriirtan kabajaa olaanaadhaan isin affeerra. Sagantaan kun immoo akkasitti bareedee toltolee akkasin bira ga'uuf creative director keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraa maanota keenya Abdii Jireenyaa, Waaqjiraa Dabaraa fi Biqilaa Mitikuu hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a hanga torbanitti waan taasisu.